dubbii waaqayyoon qulqulloomne eenyummaa keenya bu'uura qulqulluun kan hin bilchaatine garaan ni dheedhin isin jedhu hiriyaa isaatiin isin jedhu hiriyaa isaatiin cubbuu keessa gangaalannee yaada faateef diinaffoon keenyaan itti harkifamne waaqayyo uumaaf hiriyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin ifa margannee ayyaana isaatiin ifa margannee ayyaana isaatiin ifama cubbuu karaa Kiristoos akkuma argannee isaan fayyine maatii waaqayyootti kan dabalamne yakka hiriyaa nurratti raawwatu immoo hadeefnuuf garaa keenya gootu immoo hadeefnuuf garaa keenya gootu akka cubbuu keessa gangaalannee yaada faateef diinaffoon keenyaan itti harkifamne waaqayyo uumaaf hiriyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin ifa margannee ayyaana isaatiin ifa margannee ayyaana isaatiin garaa Kiristoos qabaataa ture kottaan qabaannaa yoo waliif dhibnee dhiifama cubbuu nummoon argannaa golgaan cubbuudhaa kan diinni daaru yoo waliif dhibnee cimeen ijaajju yoo waliif dhibnee cimeen ijaajju namni cubbuu keessa gangaalannee yaada faateef diinaffoon keenyaan itti harkifamne waaqayyo uumaaf hiriyaa keenya kan gaddisifne qulqulloomne irraa dhiiga Yesuusin ifa margannee ayyaana isaatiin ifa margannee ayyaana isaatiin garaa Kiristoos qabaataa ture kottaan qabaannaa garaa jabaadhaan fuula isaa duratti obsaan ni aannaa jaalala dhugaa kanaan arganna dhiifama goonee dhiifama arganna dhiifama goonee dhiifama arganna akka cubbuu keessa gangaalannee yaada faateef diinaffoon keenyaan itti harkifamne waaqayyo